Biyya General Biraanuu Juulaa ibsa kennaniin Dr. Tedros TPLF deeggaruuf dhakaan hin galagalchine hin jiru jedhan. Dr. Tedros dhimma kanarratti deebiin kennan hin jiru. Asilii galgaloo dabaltee sinatti miti. Walitti bu'iinsi mootummaa Itoophiyaatiif naannoo Tigray ka jalqabji hana eegaleen lubbuun hedduutti ba'ee hedduun madaa'e. Eegii waraanni kun jalqabee bulchoota naannoo Tigray kappaatti TPLF hidhamanii fi naannoon bulchiinsi yeroo takka hoogganamtu mootummaan ajaje. Namoota garagaraatiif dhaabbilee daldalaa ka TPLF deeggaruu yookiin isaniin hoogganamu jedhame abbaan alangaa qoqqobamuu isaanii ibsi. Torbaan dabree himannaa mootummaa Itoophiyaatiin gamtaan Afrikaa hoogganaa nageenya isaanii Bilxigina hojiirra dhaabe. Bilxigina TPLF miidhaa biiraa geessuuf gargaaree jedhamee sababa amanamummaatiif gaafii nageenyaa hojiirra dhaabam. Har'a ammoo Itamajoon Shumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros waraan Tigray deemuu jiru harka keessa qabaa jedhee ibsa baase. እንደምታውቁት የነሱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው የዛ ቡድን አባል ነው አጋጣሚ akkuma beekamu namni kun koree miseensa hojii raawwachiiftuu garee sanaati akka tasaa dhaabbata fayyaa addunyaa seene nama miseensa garee waraana labsirraa maal eegdu nuti uummata Itoophiyaa waliin dhaabbatee isaan morma jennee hin eegnu isaan gargaaruuf boolla hin qonne hin qabu ni milkaa'aaf immoo hin milkaa'uuf kan jedhu garuu dhimma biraati. Mootummaan Itoophiyaa eegii torbaan dabree hubannoo opereeshinii kana kennuuf bakka bu'oota biyya adda addaa Afrikaa bahaa keessatti ergite. Akka Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhuutti Dr. Tedros ammoo gargaarsi TPLF fi biyyoota kanaan haasa'uu jira. Biyyoota ollaa jiran illee osoo hin hafin waraana kana mormaa jechuun kakaasaa ture. Meeshaa waraanaa akka argataniifis hojjetee jira. Carraa hoogganummaa dhaabbata idil addunyaa keessatti qabu fayyadamuun namoota amansiisuuf yaalii taasiseera. Garuu waan milkaa'u miti. Osoo akkas godhuu maaliif achi ture isa jedhuuf garuu inni hojii keenya osoo hin taane kan mootummaati. Gam biraatiin dubbii himaan koree labsii yeroo hatattamaa ambaasadar Ridwaan Hussein himannaa kan mirkaneesse Dr. Tedros waan deemaa jiru waan mootummaa gaafachuu dhabeef gargaarsi inni barbaadu jiru akka qaban himee. What the government actually is not happy about is Tedros never mootummaan irra caalaa Tedros itti kan mufate maaltu ta'aa jira jedhee gaafachuu hafuu isaattidha. Akkasumas asiifachi jecha aanga'ootaa fi dhaabbilee garaagaraa qunnamuun mootummaan TPLF waliin maree akka gaggeessuuf dhiibbaa gochaa akka ture ni beekna. Nuti garuu eegaa kan turre rakkoolee jiran hiikuuf akkamiin nu gargaaruu akka danda'u irratti